Wayyo barana mo ngufalle nama dhuunfaa akka waaqayyoon gargaartanitti akka waaqayyoof birrii laattanii waaqayyo immoo birrii barbaadutti warri miindaa keessan irraa dafqitanii mana madaambii keessa teessanii mana alagaa keessa teessanii ormaan lolamaa arrabsamaa birrii keessan namatti harcaaftanii gurbaa amma waa'ee isaa miidiyaan haasaa jiru kanarraa waa bara gurbaa Amaanu'eel jettan kanarraa jechuudha. Inni jireenya isaa fooyyeffachuuf akka namaa baratee barumsa isaa xumuree milkaa'uu sababii dadhabee fi milkaa'uu dadhabuurraa waan kaaseef immoo gocha inni kaleessaa godhee walumaan argaa jirra jechuudha. Isayyuu immoo miidiyaatti beemoo liivirra taa'etu geggeessituu koo turte. Ati kaleessaa naa wajjin geggeessaa turte saba kanaa jedha. Geggeessituu imoo kan turte jechuudha. Mucaa geggeessituu isaa turte kanaan immoo kottu gara amantii koosa dhugaa kana kottu. Ani iyyuu kaleessa nan dogoggoreeti. Kottu san furadhe kana furadhe. Kottu sa kana dhamdhamiiti ilaali. Kanatu caalaa jedha. Garuu kaleessa dheengadda immoo maqaa Yesuusiin seexana ifachaa ture. Maqaa Yesuusiin wangeela lallabaa ture. Gaafa deemee jireenyi isaa kuni lafa garaan isaa yaade gaafa ga'u hin xumuree jechuudha. Namni silayyuu namni iji isaa foon irra jiru waan barbaade hamma argatutti kan inni deemu jechuudha. Ija keessan nama dhuunfarraa yoo kaastan milkaa'uu dandeessu. Garuu iji kee nama dhuunfarra jira yoo ta'e nama sanaaf tiivootoo taate harka rukuttaan malee ofii keetti jijjiiramuu hin dandeessu jechuudha. Siif jaallattus jibbitus birriiti kaleessa dheengadde isaaf goote isaaf laatte kisaaraadha. Birrii kana deebitee argachuu hin dandeessu garuu hojjechuu dandeessa. Hojjettee kan biraa argatta birrii kaleessa baaste garuu kaleessuma ba'e deebisee dhufuu hin danda'u jechuudha birriin kun. Birrii kana nyaatee naannoo Bishooftuu keessatti mana nyaataallee birrii keessanii banate. Birriin itti mana nyaataa banate kun birrii ijoollee arabaarra jiran imoo irratti tajaajilaa tureen mana nyaataa banate. Baakgiraawundii gurbaa kanaa gaafa laallu kaleessa akka nama tokko barnoota qaba. Akka nama tokko hojjeteera. Laffa'ee waan hundumaa argee milkaa'uu dadhabeera. Karaa ittiin milkaa'uu gaafa barbaadu garuu raajii of godheetu imootti ba'ee loogoo birrii 400 naqee hojjisiifata. Tiivootoo namoota 2-3 raajotaa wajjin immoo wal jala fiiganiitu ijoollee karaa ittiin nama gowwoomsan barbaadaniitu ittiin nama gowwoomsu jechuudha. Namni raajii nama guddaa jettanii waamtu. Har'a immoo maal jettanii akkas waamtan immoo walumaa ilaalaarra. Sheekii ta'e har'a immoo. Kanaaf iyyuu namni kamiyyuu kana booddee barumsa argadhaa. Birrii keessan rakkataa ittiin gargaara. Birrii keessan yoo isinirraaf haadha keessaniif abbaa keessan warra boottiidhaan baadiyyaa keessa deeman gargaara. Abbaan kee suufii 2-3 qabu. Namni dhuunfaan garuu suufii 5-6 qaba. Kun immoo birrii ma keessaniin malee immoo birrii eessaa iyyuu hin finne. Dafqees dhagaa cabsees hin finne qaansiraa hojjetees akka keessan mana ormaa keessatti saree miicceellee hin finne gurbaan kun jechuudha. Birrii ijoolleetiin goyyomsaadhaan kaleessa dheengaddaa waayifaa jedhe suufii jedhe qabeenya sin gaafata. Ayyaana waggaallee otoo maatii kee foon bitadhaa jettee hoolaallee bitadhaa jettee birriin arginiif kan gurbaa kana ayyaana waggaa foon bitteef meeqatu jira. Dhaggeeffadhaa. Kanaaf iyyuu ija keessan nama dhuunfarraa kaasaa. Waaqayyo lubbuu kee barbaada malee birrii kee hin barbaadu. Birrii kee irraa dhimma hin qabu waaqayyo. Lubbuu kee irraa dhimma qaba. Inni lubbuu kee uume immoo dabarsee rakkinaatti sin kenna. Inni sii kadhateefis si tajaajileefis birrii laatteefis birrii keetiif fayyuu hin dandeessu. Kanaaf iyyuu waan isin gochuu qabdan barnoota argachuu qabdu jechuudha. Kottu gara kana. Gara san argadhe gara amantii kooti kana kottu yeroo jedhu xiqqoo naqa akka kooti naqaanesse jechuudha. Kaleessa ittiin seexana baasaa ture. Akka dubbachaanis tureera yeroo darbee akkamittiin oonlaayinii irraa seexana akka hiisisan kun naaf gaaffii guddaa ture iyyuu. Gaaffii akkamii ture? Iyyii ba'i lafa dha'i kufii bakka jirtu jedha. Seexanni yeroo isheen kuftee lafa gangalattee iyyitu bilbilli sun immoo akkamittiin immoo dhaga'ama. Harkatti qabattee lafa gangalatti immoo eessa keesseetu lafa gangalattee iyyitee baati. Yeroo isheen kuftu yeroo isheen iyyitu bilbilli sun eessa jira. Silayyuu kun anaaf gaaffii guddaa. Warra sin keessaa iyyaa ture warra sin keessaa lafa gangalachaa ture deebii kana naa deebisuu dandeessu. Garuu anaaf gaaffii inni guddaan sammuu koo keessa jiru yeroo seexana iyyisiisan bilbilli ijoollee durbaa warri seexanni keessaa iyyuu eessatti baataniiti kan iyyaa turan.
yoo eerfoonii ta'e eerfooniin sun immoo gurra keessaa hin bu'u isa jedhamu tanaaf gaaffii koodha isa kanaaf dhiifama jecha warri kanaan dura miidhama kana qabdan har'a immoo barnoota argadhaati maatii keessaniif yoo sangaa tokko bittan maatii keessaniif warroota rakkataniif warroota bataskaana jala ta'aniif warroota harka hin qabneef warroota miila hin qabneef yoo gargaarsa gootan galata guddaa qaba. Dubartiin tokko namooti birrii guddaa otoo kennanii dubartiin tokko garuu saantima diddeemtuu lama qabdi isuma qabdu kan ammoo hin qosanne fuutee laattee jedha. Amma isheen garaa ishee guutuu isa qabdu kana fuutee laatteetti. Inni isheen goote kun gaarummaatti lakkaa'ameef warri miidiyaatti baatanii hammanaan si deggera hammanaan si biran dhaabadha jettan kun eessa akka dubbifattan hin beeku eessa akka fidan hin beeku. Beekumsaaf yoo ta'e namoonni bakkee duuriyoonni baarandaarra ta'an iyyuu yoo dhugaa sanatti jiraachuu dadhaban iyyuu dubbii wangeela kanaa sirriitti beeku. Dubbii wangeela kanaa waan beekanii fi dubbatanii nama amansiisuu danda'u. Garuu ayyaana sanaan geggeeffamanii amanamummaadhaan itti jiraachuu hin danda'an. Kaleessa dheengaddaa namni kun abboomamaa kan hin turre qimmiidhamee waldaa keessatti guddataa kan hin turre baratee sababii baratee barnootaan hojii dhabee fi tooftaan mataa isaatiitiin guddachuu jecha birrii keessa nyaate sadarkaa hamma kanaa deeme. Erga dhugaan sun galee fi dhugaa sana eessa kaa'ee deeme. Kaleessuma dhugaan kun hin galleef. Dhugaan kun osoo galee raaf ta'e dhugaa kana lafa kaa'ee hin deemu jechuudha. Kana booddee warri birrii keessaniin tajaajilamuu barbaadan hin goyyoominaa. Waaqayyo siinis inni uume si dhagaa. Ati inni ergamaa waaqayyo isa guddaa ta'e ati immoo garba waaqayyo hin taane. Atis mucaama waaqayyooti innis mucaa waaqayyooti. Lamaanuun keessanuu fuula waaqayyooti tokko. Ani namichi akka namitti kana waan hin taaneef siyaa galatu sin galateeffadhaa jedhe kadhannaa isaa keessatti nama lamatu ture. Inni tokko immoo ani cubbamaadha jedheetu qoma isaa rukutatee ija isaatiin ol ilaaleetu araara kadhate waaqayyoon. Inni birrii kenne waaqayyo bukkeetti fudhatama hin arganne. Sababiin isaa of tuulummaatu keessa jira waan ta'eef garaa isaa guutuu hin laanne namitti tuffachaa nama hin qabne kan ammoo ceephaa waan laatee fi ilaalchisaa gad deebi'aa yookiin booddeettafaa ta'e ittiin gammanne. Waaqayyo garaa kee beeka, garaa kee ilaala, garaa kee jaallata. Waldaa kaleessa keessa turtetti kenni yoo kennu barbaadde. Abbaa keessa boottiidhaan deemu caammaa shuuliitti kaa'i caammaa isa 7,800 raajii ta'uuf dubbittu raajii bizineesiidhaaf kan bitaa jirtu kana abbaa keef yoo bitte galata qaba. Dhugaan sitti himaa isatu galata qaba. Kanaaf hin shawwadamin hin goyyoomin. Birrii kee kana booddee alagaa hin nyaachisin. Firri kee nyaatu. Abbaan kee haati kee nyaatan. Ittiin illee yoo foon bitachuu dadhaban raafuu illee bitatan. Garaan isaanii sitti gammadee si eebbisuu danda'a. Eebbi immoo akkuma Yaaqoobii fi Esawu gidduutti argaa turre asinitti lallabamaa turedha jechuudha. Eebbi waan guddaadha. Eebbi haati kee fi abbaan kee si eebbistu jireenya gaarii si jiraachisuu waan danda'uuf.